Oromiyaatti qofa malee erga federaala seenne keessumaa Meeksikoo Qilintoo nama rakkisuun nama beelessuun nama dheebessuun hin jiru. Kan hin fooyya'e baatii jaha nyaata rakkoo hin qabnu, dhiqannaa rakkoo hin qabnu, bakka ciisaa rakkoo hin qabnu, poolisiin namatti hin dubbatu, naamusa gaarii qabani. Isa dhugaa argachuun akka jirutti ta'ee jechuudha. Dhugaa argachuuf dhugaa dhabuun akka jirutti ta'ee qabiinsa mana hidhaa kee bulchiinsi mana hidhaa sanaa keessumaa ka Meeksikoo ka Qilintooyyuu baay'een galateeffachuu barbaada jechuudha. Baay'ee nama kabaju. Uummati keenya immoo gaafa duraa sana dubbiinuu isaa ifa miti. Namni waa namaa fiduyyuu baay'ee xiqqoo. Yeroo Eertiraarraa walii galtee gootanii galtan keessaa tokko jaallawwan achi buuteen isaanii dhabaman akka barbaadan waadaa galtanii turtanii mootummaanis adda bilisummaa Oromoo waliin nan barbaada jechuudhaan muummicha ministeeraallee dabalatee dubbachaatti kan turani. Mee waan nadhii gammadaa maalirra ga'e walii galteen keessan immoo maalirra jira? Walii galtee isa kana qofaa otoo hin ta'in walii galtee hunduu ni diigame. Kana gochuufi heeraaf seera biyyatti eegdee waliin hojjechuu bakka adda baatutti adda baatee irra guddaa immoo waan nageenyaa irratti, waan haqaa irratti, waan barnootaa irratti, waan biyya guddisuu irratti waliin hojjechuun jiraachuudha mala ture. Namni ideoloojii fedhayyuu haa hordofu, paartii fedhayyuu keessaa jiraatu. Jaallan achi buuteen isaanii dhabaman waliin barbaaduun haafuuti ergasiyyuu kan achi buuteen isaa dhabame baay'eedha. Erguma nuti walii galtee kana goone galleeyyuu eessa jira amma eessatti hidhame lubbuudhaan jira moo hin jiru namni nuti hin beekne baay'eedha miseensa adda bilisummaa Oromoo. Isa duraa waliin barbaaduun haafuuti jechuudha gabaabaatti akkasumatti tan sitti. Toleme. Itoophiyaaf Oromiyaa. Itoophiyaan Oromiyaa fi saama seenadha. Oromiyaan garuu Itoophiyaaf sa'a taadhiidha. Taadhii jechuun kan amma walirratti dhaltu. Otuma isa kana ilmattuuti ammallee dhalti. Sigalee warri biyya keenyaa warri ollaa keenyaa immoo imperaalistoota. Uummatoota kibbaa akkuma Oromoo hireensaa Oromoo fakkaatu irraa kaafe Somaalee Affaar warra kana irraa kaafe Absiiniyaan imperaalistiidha. Biyya humnaan cabsitee qabatte kanaaf fira taatee bilisoomsitii jedhameen eegamu. Bilisummaa ishee deeggarti jedhameen eegamu. Warri fagoo immoo karaa amantaatiin, karaa faayidaa dinagdeetiin, karaa ji'ogiraafiitiin Itoophiyaan kun akkasitti keessumaayyuu biyya kiristaanaa jedhamte akka jiraattu barbaadu. Itoophiyaan biyya kiristaanaa yoo ta'u baate maal ta'a beektaa? Karaa bahaa Somaaleetu jira Musliima. Karaa dhiyaa Sudaantu jira Musliima. Warri impaayera kiristaanaa addunyaa kanarratti tiksuu barbaadu Absiiniyaan koloniidhaan biyya qabatte kana qabattee akka jiraattu barbaadu. Abaawoon immoo bilisoomuu barbaada. Oromoon immoo bilisoomuu barbaada. Kanaaf firan qabu. Firri isaa waloo isaati. Ofii isaa jechuudha. Bilisummaa ka jennu Oromiyaan biyya turte. Weerara Absiiniyaa dura. Humnaan cabde. Itoophiyaan impaayera ammayyuu. Maqaa tolfatte malee. Hiree murteeffannaatiin hiree murteeffannaa uummataatiin lafti Oromiyaan weerara Minilikeen dura Oromoon irra jiraachaa ture harka Oromoo seenee Oromoon biyya yoo ta'edha. Biyya. Oromiyaan nuti bilisoomne ka jennu Oromiyaan biyya mataa ishee dandeessetti yoo deebitedha. Humnaan cabde, humnaan garboomfamte inni kuni karaa nagaas haa ta'u karaa humnaa. Akka haalli dirqisiisetti. Lafti Oromoon weerara Absiiniyaa dura irra jiraachaa ture. Biyyi isaa, sirni siyaasaa isaa, sirni bulchiinsa isaa, daangaan isaa kabajamee kan Oromoo ta'e Oromoon mootummaa dhaabbatedha. Waraanni Ingilizii baay'eensaa nama Hindiiti jeneraalonni isaanii. Gaafa isheen Hindiin koloneeffatte, gaafa isheen addunyaa koloneeffattee jirtu. Sigalee Hindi ka Ingilizii warri Hindi garuu Ingilizii eessa akka isheen jirtu yuun beekan. Warri Xaaliyaan bara Eertiraa bitanii waraanota qondaalota waraanaa hedduu lola kaaba Afrikaa irratti hirmaachisaniiru. Eertiraan kan Xaaliyaanii
Uummata Eertiraa garuu Xaaliyaan eessa akka isheen jirtu hin beekan. Si galee kanaaf Oromiyaan kan Absiiniyaati. Garba Absiiniyaati. Si galee Oromoon garuu Absiiniyaa keessaa baala muka bunaa tokko illee hin qabu. Mee asirratti adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan hin qabsaa jedhee biyya keessatti galeetu kan inni jiru. Biyya keessatti gaafa galu filannoo irratti hirmaachuun kallattiin ittiin qabsaa'u keessaa isa tokkodha. Filannoo irratti hirmaate Oromiyaa kutuuf immoo Itoophiyaa kana bulchuuf adda bilisummaa Oromoo. Oromiyaa gara bilisummaatti geessuuf hiree murteeffannaadhaan karaa nagaa sila sitti meera. Karaa nagaa yoo ta'e hiree murteeffannaa uummataa riferendamiitu gaggeeffama. Itoophiyaa bulchuuf otoo hin ta'in bilisummaa Oromoo faasiliteet gochuuf karaa nagaa caffee ABO'n caffee ijaarrate Oromiyaa keessatti caffeen suni hiree murteeffannaa uummata Oromoo faasiliteet godha. Akka seerri biyya kanaa eeyyamutti. Heerri biyya kanaa ni eeyyama bara. Biyyi kun hanga bilisummaatti uummati tokko hanga bilisummaatti mirga qabaa hidheet eeyyama. Akka sanatti faasiliteet gochuuf malee mootummaa Itoophiyaa ta'uuf miti.